Lammiileen Gaazaa kumaatamaan lakkaa'aman haleela lafaa Israa'el raawwachuuf eegamti dura ba'uuf abdatan daangaa Raafaarraatii walitti qabamaa jiru. Gabaasaleen hedduun daangaan Masrii kun yeroof banamuu akka danda'u himaa turan. Kunis gargaarsi guddoo barbaachisu naannoo kan akka seenuu fi lammiileen biyya alaa ba'an taasisa. Haa ta'u malee agammaa daangaan kun cufamee jira. Daangaa Masrii fi Gaazaa irratti kan argamtu Raafaan naannoo ba'umsaa to'annoo Israa'el jala hin jiru qofa. Israa'el kib Gaazatti dhukaas dhaabuu fi waliigaltee hin geenne jetti. Kunis haleela xiyyaara sodaachuun namoonni qaxxaamuruu akka hin dandeenye taasisa. Masriin agwaabii nageenyaa hojjettoota isaanii jiraatutti daandii kan hin bannuu jetti. Gargaarsi biyyoota fi dhaabbilee hedduurra dhufe waliigaltee geejjiba eegaa achi dhaabbate. Lammiileen Gaazaa harki caalan karaan ittiin bahan hin jiruu jedhu. Wargar kibbaa socho'anii fi nyaataa fi wantoonni barbaachisaa ta'an saffisaan dhumataa jira. Magaalaan kun duraanii namoota 400,000 qaba. Halkan tokkootti gar miliyoon tokkootti ol guddatee jira. Hundi isaanii gaaddisaa fi nyaata barbaadu. Fedhiin qabeenyaa dabaluu isaatiin bisaan sooddaa dhuguuf akka dirqaman dubbatu. Sababa namoonni baay'inaan kaampii keessa jiraniif bishaan hin jiru. Kanaaf tolooltummaadhaan rikishaa qabadhee dhufeen bishaan naannoo fagoo naannoo balaa hamtuu qabu keessaan waraabaa jira. Amma bishaan soogiddaa guutaa jirra. Bishaan soogiddaa dhuguudhaaf qophaa'eera. Kana malee maal gochuu dandeenya? Kana gochuuf dirqamna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hospitaalii guddaan asitti argamu Kaabirraa dhukkubsattoota fi miidhamtoota qofa fudhachuu adoo hin taane amma kaampii baqattoota taa'ee jira. Haakimoonni dhiyeessii qorsaa ji'a tokkoof fayyadamaa turan amma guyyaa tokkootti fayyadamaa jiran dubbatu. Daqiiqa 5 keessatti ambilaansii miidhamtoota qabatee waan seenuuf. Israa'el boombii Gaazaa roobsuu arraalee itti fufee jira. Haleellaa kanaan ogeeyyiin fayyaa 5 ajjeefamuu hospitaalichi ibsa. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhutti haleellaa Israa'el Gaazaa irraa raawwachaa jirtuun lammiileen Falasxiin 2,750 ajjeefamuu fi 10,000 ol ammoo madaa'uu hima. Kan malee haleellaa qilleensaa Israa'el raawwateen namoonni 1,000 olii caccab jalaa awwaalamanii achi buuteen isaanii dhabamuu kutaan ittisa siviilii Falasxiin beeksise. Gambiraatiin humni ittisa Israa'elii fi meeshaalee waraanaa hedduun daangaa Gaazaa irratti sochii lafaa Hamaas irraa geggeessuuf qophaa'aa jiru. Xiyyaaronni waraana Israa'el heelikooptaroota fi konkolaattonni hidhannoo qabanii fi qaamni meeshaa waraanaa ulfaata qaban kaab Gaazaa irraa daqiiqa 5 fagaatu. Gidirii uummata nagaa ammaayyuu guddaa waan itti tilmaamuun hin danda'amu.